Okay, nach dem Oromo-Gebrauch wird jede Veranstaltung durch die Segen von Ältesten eröffnet. Diejenigen, die das machen, sind eigentlich Vertreter von alle Glaubensrichtungen in Oromia, wie ein Mann von christlichem Glauben oder eine Mann oder Frau von der muslimischen und auch von der Waqe Fatah. Muhammad Garanugoto Kiristaana keessaa tokko fedhii dhaabne obbo Faqaaduu maal qotta garanu waaqeffataa keessaa namaan ni jira. Waaqeffataa keessaa tokko fedhii dhaabne fedhiidhaan waaqeffataa keessaa tokko. Okay, punto galatoomii. Garana kota. Garana kota mana? Kann jemand aus unseren Gästen, die Deutschen, uns auch mal mit ein bisschen Segenwort oder Begrüßung eröffnen? Also freiwillig wäre es das. Wir werden uns so sehr freuen. Ja, eine Person. Vielen Dank. Okay. Ishi, maqaan koo Fiqaaduu Fufaan jedhama. Asuma margeen jiradha. Amantaan koo makaana akka waliigalaa kan kiristaanaa makaana isa jedhama. Haa ta'u jaalala waaqayyoo ta'ennaan akka kanatti wal arguu keenyaaf guddaa waaqayyoon galateeffannaa. Walgahii kana eebbisuu fi anis maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin walgahiin kun walgahii nagaa nuuf haa ta'u. Walgahii tokkummaa nuuf haa ta'u. Walgahii waliigaltee asitti godhanu hundumtuu kan saba keenyaa kaayyoo gaarii, kaayyoo dhugaa, kaayyoo ulfina qabeessa, kaayyoo mirgaa isaa sirriitti akka saba tokkummaan waaqayyoo jaallatutti nuuf haa ta'u. Milkaa'ummaa dhugaa hundumti keenya akka gargaarnuuf isa jalqabne kana waaqayyo hundumaa keenya gargaaru maqaa isaatiin ameen. Akka mul'atanii maqaan kiyya Mokonnin jedhama. Muunshin irraan dhufe. Na uffalchaa. Nagaan nu bulchu nagaan nu haa bulchu. Irraa gorra nu haa bulchu. Dogoggora nu haa bulchu. Hamaa sababii nurraa qabu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, afaan keenya walaa beeku, beekan keenya ol du'aa deemu, xinnaan ol du'aa guddatu. Akkasumatti immoo uummata Oromoo uummata keenya kana dhiira, dubartii, ijoollee, jaarsa afaan wal beeksisee daawwatee afaan keenya tokko haa ta'u. Fuuldurumatti illee akkamatti irreen keenya irree tokko haa ta'u. Biyya keenya biyya isa akka hamaatti akka balaatti wanna har'a irra keenya kanarraa kaanee raawwannee immoo afaan keenya wal beekee raawwatee fuulduratti akka tarkaanfannu waaqayyo nu haa gargaaru. Hanuma diina nuti ta'e irree nutti jabaachuu deemu rabbi nurraa gadi haa qabu. Irreen isaa nurraa haa cabu. Afaan keenya tokko haa ta'u. Hanas jirru kanarree biyya alaa jirru kana afaan keenya tokko taasisee waan wal wajjin nu haa jiraachisu. Akkasumatti amantii hunda amantii fe'aa qabu. Oromoon afaan tokko qabaa. Aadaa tokko qabaa, biyya tokko qabaa, wanti hundumtuu tokkicha sanarratti afaan keenya sanarratti waa'ee uummata keenyatti hundoofnee raawwannee ta'u waan tokko fuulduratti nu deemsisuudha. Afaan keenya tokko haa ta'u, waan nu wajjin haa ta'u. Akkasumatti irree keessummaa dhufe kana baga nagaan akkasumatti abbaa keenyaan jennee asitti Profeesar Mararaa akkasumatti amma har'aan gaan kana fuuldurattis immoo qabsoo keenya kana qabanii doo akka waaqni isaan wajjin dhaabbatee akka fuulduratti nu deemsisan waaqayyo isaan wajjin haa ta'u. Nus immoo akkanumatti immoo nagaan asitti hirmaachisee waraannee kan mana keenyatti immoo nagaan nu haa galchu. Nama uffachaa ani kan caalaan beeku waaqa turre beekaa waaqayyo immoo bakka ani wallaalee itti guutuu nagaan na ta'a. Ani maqaan kiyya Mahamad Yusufin jedhama. Kan irraa dhufe garaafannoo jedhamti ni darbaa'e.
achiin dhufee galatooma baga rabbii walitti nu fidee hawaasni magaalaa tana jirtanii fi hawaasa Jarmanillee dabalatanii jirtanii walumaanuu kabajooma galatooma obbo Dr. Mararaa Guddinaa abbaa keenya innis nuuf haa jiraatu nu jidduutti argama har'a gammachuudhaan wal bira jirra guyyaan kun guyyaa khayrii rabbi nuuf haa godhu guyyaa jaalalaa rabbi nuuf haa godhu guyyaa muhannoo rabbi nuuf haa godhu guyyaa harka wal qabannee gartee karaa tokkotti ittiin ceenu rabbi nuuf haa godhu warra wal dhaga'u rabbi nuuf haa godhu warra wal jaalatu rabbi nuuf haa godhu akkasuma Oromoon amantii wal keessaa hedduu qabnaa bifallee hedduu wal keessa qabnaa xiqqaa keenya guddaa keenya wal jalatee wal qabatu rabbi nuuf haa godhu biyya namaa keessa jira biyya namaa keessatti rabbi maqaan nutti haa godhu nama wal jaalatu wal qabatu rabbi nuuf haa godhu ka qabatee laga wajjin dabru rabbi nuuf haa godhu walii galan alaa galan rabbi waliif nuuf haa galchu tokkummaa keenya rabbi nuuf haa jabeessu rabbi irra nuuf aansu horee arraan tana asitti wal nu qabdee asitti nu affeerte tanas haa galatoomanii akkasuma obbo Fallaqaanis obbo Haaruunis obbo Shaambalis haa jabaatanii rabbiin isaan biraa haa dhaabbatu galatoomaa maqaa Oromoo guutuutiin isiniin galatoonfadha Oromiyaan bilisoomti galatoomaa ni injifadha. Kann nur zwei Wörter Oromo. Akambulte und Suta Suta. Okay, hedduu galatooma ulfaadha. Sagantaa keenya guyyaadha immoo maalla kan tartiibaan obbo Shambal nuuf dubbisa gara isaatti dabarsa galatooma. Tole galatoom Obbo Haaruun irra deebi'ee hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii herzlich willkommen alles. Kanattaan sagantaa guyyaan isin beeksisaa akka sagantaa keenyatti simannaa hirmaattotaa gaggeeffameedhaan ni gaggeeffameera. Asirratti aansee ibsa sagantaa guyyaati. Ibsa sagantaa guyyaa isinii